Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Gaafii kee dhibbaa dhibbasii deebisuuf dhufeetiin jira. Haggadhuma fiidiyoo qiyyaa na waliin turuu hin dagatinaa. Wassalaam. Gaafii obboleettiin teenyatuun qabatee dhufte irratti inshaallah suuratu nisaa ayata 24 والمحصنات من النساء إلى ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافعين. آيات قوتت وانا سندبس فيديونا ديرة أغراجبت إن شاء الله. آيات خنرة لما قبدي آيات خنرتي dubartoota irraayis isaan dhiiran tikfaman kan harki keessan dhuunfate malee dhorgamaadhaa jedhe. Isaanawwan harkan dhiiraatiin tikfaman hoggaas hin jaan warreen jechaadha amrii taqaa'u warra namaa warreen tan jechaadha. Heera rabbiin isin irratti murteesse qabadhaa waan rabbiin isiniif hayyame malee waan biraa dhiisaa jechaadha. Warra kanneeniin ala jiran jecha warreen niqaa hin qabne jechuu baaneeti of tiksaayii jedhe. Dhiiras taanaa dhalaas taanaa warreen harka yaani takkaa'u harka dhiiraa keessa hin jirre takkaa'u harka dhalaa keessa hin jirre of tiksaayee sagaggaalummaa irraa fagaataa taatanii qabeenya keessaniin barbaaduun isiniif eeyyamamaadha. Akkana jechuun sagaggaalummaa qabeenya keessaniin barbaada jechuun miti jecha kana dura irra si galuu qaba. Sagaggaalummaa irraa hoggoje ilaal irraa jechuun fagaadhaa sagaggaalummaa irraa fagaataa taatanii jechuun qabeenya keessaniin barbaaduu isin fayyamaadha. Yaani qabeenya qabdan saniin warra godhachuu jechuu isaati. Qabeenya keessaniin warra godhachuun isiniif eeyyamamaadha. Isa irraa warra qunnamtii saalaa waliin raawwachuun ittiin qananiitan mahriiwwan isaanii akkana si jecha aayatu gubbaarraa gaffiti. Hoggaaniif jechaadha amma sagaggaalummaarraa qabeenya keessaniin barbaaduu isiniif fayyamoo goje qabeenya kee kanaanii qunnamtii saalaa godhuudha raawwachuudhaan ittiin qananiitanii mahriiwwan ni haadha mahriin ni haala alatti sagaggaalummaa keessa hin jirtu. Mahrii isaanii haala dirqama ta'een dirqama jechaadha sagaggaalummaa keessa mahriin eessa jira dirqama jechuudha mahrii isii dirqama ta'een isaanii kennaa waan erga mahrii murtaa'ee booda eega mahriirra walii galtanii booda jechaadha ittiin wal jaalatan waan siif isin itti wal jaalataniin keessaa badiin isin irra hin jiru siigalee jira jeetii yaada. Badiin sirra hin jiru eega qabeenya keetiin barbaaddee ni hidhattee mahrii isii kannite booda badiin sirra hin jiru sagaggaalummaa irraa qabeenya keessaniin iftiisaa akkam jechuudha. Akkana jechuun qabeenya keessaniin fuudha akkana jechaadha. Dhugumatti rabbiin beekaa ogeessa ta'eera. Ayyaana kun sigala jeetii yaada inshaallah. Gaafii keessi deebise jeetii yaada inshaallah. Gaafii takkaan si gaafachuu barbaada asirratti. Nabii Allah Isa alayhi salatu wassalaam waaqa ilma rabbiiti jettanii Nabii Allah Isaan duniyaa irratti maal qabaachaa ture? Takkafaadha. Wanni inni qabaachaa ture duniyaa irratti maali? Inni duraa qabeenya moo warra qabamoo maal qabaachaa ture duniyaa irratti? Wanni inni qabaate sunoo maalii fi maali? Maqaa waliin ragaa waliin akkaana sii fidetti naa fide inshaallah. Gaafiin duraa qubsa sii deebee jira. Rabbiin quraana keessatti waan jedhu في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. dhukkuba qalbii isaaniitti jira akkasuma dhukkubaraan idaaniif jira qalbiin keessan dhukkuba qaba waan ta'eef dhiifama guddaa wajjin gaafii qonaa deebise.